To'annaa seeraa jala oolan nagaan waaqessaniif haa baay'atu hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koodha. Egaa namoonni baay'een keessan agartanii jirtu jedhetuman abdii qaba sooshaal miidiyaa kana irratti wanta taateen guyyaa kaleessaa ta'e waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan gochaa cigaasaa hojjetan jechuudha. Obboleewwanni lama ta'aniiti mucayyoo xiqqoo jechuudha umuriin ishee xiqqoo taate. Gochaa suukaneessaa baay'ee nama jibbisiisu irratti raawwatan jechuudha. Obboleettii kana hin dabaddabu. Viidiyoo waraabaa asiin hin dabaddabu. Dhiitichoodhaan caammadhaan waan ilmoon namarratti irratti raawwatanii sooshaal miidiyaa kanarra deemaa ture jechuudha. Dhugaa waaqaan baay'ee nama gammachiisa. Amma sa'aatii kanatti immoo to'annaa seeraa jala oolaniiru. Poolisii qabamaniiru iddoo jiranitti. Egaa nama gammachiisa. Maalni namni tokko yoo gochaa hin taane namarratti raawwate namni miidhamaan tokko immoo akkuma miidhametti hafee sirrii mote jechuudha. Maaliif gara fuulduraatti namni akkasumatti wal miidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gochaan isaanii kun sirrii waan hin taaneef adabbii itti fudhachuun isaanii nama gammachiisa jechuudha. Kanaafuu guyyaa kaleessaa dhugaa dubbachuuf ani viidiyoo isaanii ijoollee akkasitti mucayyoo tana dabaddabaan argee baay'ee keessi koo nagadde jechuudha. Viidiyoo sana ilaaluun dadhabe jechuudha. Akkatti rukuttaan isaan rukutanii dhalli namaa akkatti nama rukuttan argee hin beeku. Dhugaa ijuma kiyaan argee hin beeku guyyaa kaleessan argee jechuudha. Akka bineensa caakkaa kanatti rukutaa turan akka bineensa caakkaa kanatti irra afanii raawwatanii caammadhaan jettumoo caammaa ofirraa baatte dhiitichoodhaan jettumoo bishaan kanatti naqanu mataa irraa harkisanii irraa buqqisanii jechuudha. Ani garuu mucayyittiin saba kamillee akka taate hin beeku isaanillee beekaa hin jiru maal akka balleessitellee waan irraa hubadde tokkollee hin jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru malee wanta baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaa kanarra gaafa deemtanii wanta baay'ee nama jibbisiisu wanta baay'ee nama gaddisiisu bichaa argaa ooltu. Ani kan na dhibee kan sooshaal miidiyaa irratti ba'ullee ishii hinoo akkanatti furmaata argataa oola jechuudha. Garuu immoo jechuudha baay'een ikkoo hin jiru kan sooshaal miidiyaa irratti hin baane immoo ilmoon hiyyeessaa kan acuucamaa jirtu ilmoon hiyyeessaa kan mana namaa yeroo galte furmaata dhabdee beelan rukuttaadhaan dheebuudhaan waan baay'eedhaan rakkattee dararamtaa jirtu baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa Itoophiyaa keessatti garuu maaliif akka akkana ta'u ani naaf hin galu. Amma inni kun nama gammachiisa. Gini karaa seeratti dhiyaachuun isaanii baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Haati hiyyeessaa tokko ilmoo ofii guddifatte meenaa haa gargaartu jettee yookaan mana namaatti yoo galfatte ilaa waan akkanaatitu ishee quunnama jechuudha. Mee odoo bakka malee dha'anii ajjeesanii yoo mee odoo kan bakka tokko dha'anii obboleettii kana ajjeesanii mee laalaaka duute jechuudha. Osoo duute immoo viidiyoon waraaban achumatti waan godhan godhu jechuudha yookaan baatee badde jedhu yoo mana namaa ta'e. Kanaafuu mee waaqayyoomti nutti haraaramu dhugaa gochaan akkanaa kun biyya keenyarraa haa dhaabbatu akka amantii keessanitti haraara kadhadhaa maaloo. Sooshaal miidiyaa kana irratti wanti nama cigaasisu wanta nama jibbisiisu malee argaa nuullu jechuudha. Mee odoo obboleettii keessan taate maal jettu? Mee odoo fira keessan taate maal jettu? Sanuma umurii isaan goggoromsaa waan isheen ikkoo daa'ima xiqqoodha. Rukuttaan isaan rukutanii baay'een keessan agartaniirtu. Dhiitichoon jettumoo bishaan itti naquu jettumoo kaballaa jettumoo yoo kana biraa gatan tartee hidhatanii itti deebisa. Yoo kana biraa gatan tartee hidhatanii itti deebisa. Maa hojiin akkanaa garuu nama moo kun bineensa jedhu dhugaa. Mee nama moo bineensa jettu sun. Yesuus sun dhugaa dubbachuuf baay'ee nama cigaasisaa waan jibbisiise jechuudha. Baay'ee nama jibbisiise jechuudha dhugaa. Dhalli namaa kan walii hin yaadne dhalli namaa nama ta'ee dhalatee kan walii hin yaadne maaltu walii yaadame dhalli namaa horiirraa kan adda ta'e yaaduudhaan isinii galee yaaduudhaan kanaafuu mucoontu maal balleessite maal akka balleessite garuu ani hin beeku. Egaa gara fuulduraatti immoo wanti isheen balleessitellee yoo jiraate yookaan hatteellee yoo ta'e waa illee balleessite yoo ta'e gara fuulduraatti viidiyoos ni waraabuu danda'u. Sooshaal miidiyaa kanarraa arge yoo atteeyyuu jechuudha yoo waan barbaadde gooteeyyuu yoo haadha qabaatte haadhatti matamtii yoo abbaa qabaatte haadhatti matamtii abbaatti matamtii yookaan immoo shumtiyyuu seeratti dhiyaattii jechuudha. Qixaatiin akkanaa maali? Viidiyoo waraabanii nama tiffummaan wanni akkanaa maali? Miilan harkaan caammadhaan bishaaniin maali kun wanni akkanaa? Ara Yesuusin baay'ee nama jibbisiisa. Biyya keenya irratti wanta ta'aa jiru baay'ee nama jibbisiisa.
Dhugaa wantuma dubbatan nama wallaalsisa jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra gaafa deemte wanta baay'ee argaa jirtu. Karaa tiiktookiitiin jettumu gara feesbuukiitiin jettumu wanti nama barsiisu suruma hin jiru jechuudha. Namni ani maaliif akka akkana ta'e hin beeku waaqayyoomti nutti haraaramu malee wanta inni wanti nama gammachiisu seeratti dhiyaachuudha. Maaliif borummoo kan biroos dhufee akkasiin godhu maaliif isheen kun adabbii gaafa argatte adabbii isheedhaaf barbaachisu gaafa argatte borummoo ilmoon hiyyeessaa tokko akkana hin taatu jechuudha. Tarii yookaan mana namaa jirti beektanii mana namaa keessatti yookaan immoo isaan warra ijoollee warra isheen biratti jechuu ta'uu danda'a yookaan immoo isaanis saratanyaadhuma akka ishii ta'uu danda'a. Isheen immoo aaraa yookaan immoo biyyarraa baadiyyaarraa bira dhufte akkana gochuu danda'u waan irraa beeku kana hin jiru garuu dhalli namaa akkana wal gochuun waan baay'ee nama jibbisiisu waan baay'ee nama cigaassu dhugaa dubbachuu fi obboloonni keenya ani beeku garuu waan isaan akka ta'aniif obboloonni shamarran maali akkasitti obboleettii odoo isaanii odoo ta'e maal dhala namaa akkatti dha'uun bineensa miti bara isheen namaadha. Odoo iddoo tokko dha'anii meelaa achumatti cidjettee harkatti waan barbaadde yoo balleessite akkana ta'uu hin qabu. Amma kana poolisiin biyya keessaa akkana gochuu isaaniitiif dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Akkasumallee immoo jechuudha hawaasni keenya sooshaal miidiyaa irratti rakkoo kana agartanii viidiyoo kana baaftanii feesbuukii irratti yuutuubii irratti tiiktookii irratti sagalee haatanii fi dhugaa waaqayyo sanaa eebbisu eebbifama. Wanta akkanaa kana yoo agartan akkanumatti itti jabaadha. Gochaan akkanaa kun nurraa haa dhaabbatu. Gochaa akkanaa kana eenyumtuyyuu hin balaaleffata jechuudha. Eenyumtuyyuu hin balaaleffata. Kan hiyyummaan itti taphattu irra isaan immoo itti taphatu jechuudha dhugaa. Hiyyummaan kan yookaan mana namaatti galchitu odoo mana haadha ishii jiraatte mana abbaa ishii jiraatte mana fira ishii jiraatte akkana hin taatu. Yookaan wanta irraa beekuu hin qabu. Kanaafuu kan isheen mana namaa jirti akkana godhaa jiru. Kun immoo wanta sirrii miti dhugaa. Borus immoo isaan irra wanta ga'u hin beekan. Ijoollee isaanii akkana ta'uu dandeessu. Obboleettii isaanii akkana ta'uu dandeessi. Kanaaf obboloonni keenya akka ijoolleen kun seeratti qabamu. Kan gootan hundi keessanuu sooshaal miidiyaa hundumarra kan jirtan eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Obboloonni immoo karaa hundumaan akka ishiin maqaa isaaniitillee hunduma qooddanii sooshaal miidiyaa irratti baaftan hundumti keessanuu dhugaa galatoomaa eebbifamaadha. Gochaan kun gochaa cigaasisaadha. Hundumti keenyaayyuu hin jibbina. Namni kanan balaaleffanne hin jiru. Dhalli namaa akka harreetitti kan rukutamtu, dhalli namaa akka bineensaatti kan reebamtu maali kun biyya eessa jira? Dhugaama biyya Oromaa kana baay'een keenya hin jirra. Biyya keessatti kan akkana ta'anii biyya Oromaa keessatti warra amantaa isaaniitiin gargarii, warra aadaa keenyan gargarii, warra afaan isaanii hin beekne wajjiniin nagaatti jiran. Mee isaan warri afaan isaanii tokko ta'e, warri amantii isaanii tokko ta'e, warri hundumaanuu tokko ta'an, bifni isaanii tokko ta'an maaf wal nyaatu maaf akkana wal godhu? Anaaf inni kun gaaffiidha. Waaqayyo dhugaa haraara haa godhu. Namni akka wal jaallatuu fi waaqayyo haraara haa godhu. Odoo bakka malee dhooftee achumatti cidjettee ilaalame achumatti bira darbama jechuudha. Yoo tariitii haadhaaf abbaa qabaatte gaafatamti yookaan immoo baatee badde jedhanii waan biraatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Isinii galee baay'een Itoophiyaa keessatti anuma argaa jirtan kana waan baay'ee dubbatu waan ta'eef namni ba'ee yoo badee ba'ee taalatti gisee karaa dheeraa deemee qabanii mallaqa baay'ee gaafachaa jiru. Waan akkasii jedhanii yookaan immoo waan biraatti qabuu danda'u jechuudha. Isinii galee osoo duute. Kanaafuu immoo waaqayyo obboleettii kana lubbuu ishii oolcheera. Gara fuulduraatii fi akka wanti kun hin raawwatamneef warri gara poolisiitti qabsiiftanii adabbii isaanii malu akka fudhatan gootanii dhugaa marra irra deebi'een isiniin jedha. Eebbifama galatooma hojii gaarii hojjedhaa. Hojii gaarii hojii qajeelaa hojjedhaa. Kanaaf wanta qajeelaa gaafa hojjettan waaqayyo biraa waan gaarii argattu waan ta'eef jechuudha. Dhugaa rabbii guyyaa kaleessaa baay'ee tokko na gaddisiise guyyaa ammoo sa'aatii kanatti baay'een gammade jechuudha. Maaliif boruu wanta akkanaa kun akka nurraa dhaabbatuuf wanta dhufaa deemu wanta gara fuulduraatti waan nama jibbisiisu baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Isinii galee kanaafuu waaqayyo nagaa haa buusu. Obboloonni keenya kana gochuu isaanii baay'ee nama jibbisiisa. Guyyaa irraa kana kanumaan qabadhee isinii dhiyaadhee eebbifama.